dhaladhee kanan guddadhe lixa Wallaggaa aanaa Yubdoo ganda Alakuu Dachaatti. Duraan waldaa Anduutti faarfata, amma luba waldaa kiristaanaati. Ani jijjiirraan iddoo nan qaqqabne, garuu jijjiirraan hojii Waaqayyoo na qaqqabeera. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 1996 eegaluun waldaan waamicha naaf gootee hojii faarfannaa irratti amantoota tajaajilaan ture. Albeemii koo jalqabaa bara 1997, kan lammaffaa bara 1998 fi albeema koo sadaffaa bara 2000 hojjedheen ture. Hanga bara 2008tti hojiima faarfannaa kanaan tajaajilaa kanan ture yoo ta'u, bara 2009 waldaan waamicha naaf gochuun lubummaadhaan muudama waan naa laataniif luba waldaa kiristaanaa ta'een hojjechaa jira. Haa ta'u malee hojii lubummaa hojjedhus maddii fi burqaan faarfannaa keessa kooti yaa'insa isaanii addaan hin kunne. Haalli guddina koo baay'ee ulfaataadha. Amantaan itti dhaladhe Pirootestaantiin turre, haati koo garuu dursanii amantaa kana fudhatan. Bara sana ture faarfannaa galata Waaqayyoo irra Yesuus isa naaf du'e yommuu yaadu mootii, anaanoo baay'ee dhibaa jaalalattamiiti innati naaf raawwatte qaraaniyoo fannootti jetteetu faarfatti ture harmeen koo. Ta'us garuu abbaan koo dirqamsiisanii akka haati koo kun amantaa sana hin fudhanneef gara waldaa kan biraatti geessuun cuubsisan. Egaa jireenyi dhala namaa lafa kanarratti bu'aa bayii hedduu of keessaa qaba. Jireenyi dhala namaa adeemsaan eegalee adeemsaan xumura. Dhalli namaa gaafa dhalate adeemsa jalqaba, gaafa du'e immoo adeemsa xumura. Kana jechuun hanga fooniif lubbuu wal keessa jirtutti adeemsi dhala namaa itti fufaadha. Kana keessatti jireenya gaddaaf gammachuu, quufaaf beela, argachuu dhabuu, iyyuma sooroma, ulfaatinaa fi salphina walumaa galatti waan hedduu of keessaa qaba. Kanaafuu maatiin keessatti dhaladhe jireenyaan gadi bu'oo turan. Sanumaayyuu harmeen koo dhukkubni itti cimnaan bara 1984 addunyaa kanarraa boqotan. Barattaan immoo akka waan uumaan dabaree waggaa waggaan laatee fi gara dachee kanaatti isaan fideetti dabaree isaa eeggatee abbaan koos du'aan addunyaa kanarraa darbe. Abbaaf haadha koo walittaan sun waggaa 2 keessatti wal duraa duubaan obbiraa dhabuu kooti. Amma gaa carraan dhumaa ani qabu tokkoof tokko mana namaatti baduudha. Akkuma murteeffadhe kana akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 1986 mana namaatti galeen jiraachuu eegale. Jireenyaaf abdiin koo dhadhaa bidda buute fakkaattus baruma kana keessa abbaa bara baraan narraan duune isaan garraatti na jiraachisaa jiru kana Kiristoos Yesuus Fayyisaa lubbuu koo godhadheen fudhadhe. Gurmuu faarfattoota mucoolitti dabalameen faarfannaa eegale. Xiqqoo gaa jajjabina waanan qabuuf faarfannaa ijoollee shaakalchiisuu fi koree gurmuu ta'een hojjechuu eegale. Faarfannoota Abbabaa Tamasgeen kabaa fidoofaan teeppii irraa waraabee wallaatti shaakalchiisa ture. Dheebuun akka isaanii ta'us yerooma sana na keessa bule. Keessumaayyuu raadiyoonii sagalee misiraachoorra gara mana Waaqayyoo dhaqna yoonaan jedhani annan gammade. Kan isaan ittiin sagantaa banan baay'ee waanan hordofuuf anis faarfannaa yeroon jalqabe isarraan qopheesse. Sunis tarii gaaf tokko achitti nan affeeramaa laata jedheetu.
hanga bara 1995tti faarfannaa koo waldaadhuma keessattin ittiin tajaajilaa ture. Yeroo sanas hojiin hafuuraa reefuu waan jalqabuuf faarfannaan kun waaqa biraa kan dhufee fi kan hin dhumne ta'uu adda baasuuf koree waan kana saamsordi godhu jiru ture. Barri sun akka baraarraa kana miti. Namni faarfannaa yoo fide faarfannaan faarfatame ergaa rifataa yoo qabaate jechuun akkuma faarfatameen iddoowwan adda addaatti yoo dhaga'ame waaqa biraa kan dhufeedha jedhameetu amanama. Yeroon faarfannaa kana barreesses ta'e faarfadhe mana namaan jiraachaa ture. Jireenyi mana namaa immoo rakkoolee kanan jedhamneen kan guutame ta'uu warreen mana namaatti dararamanii jireenya dabarsan ragaa ni ba'u. Bal'iseeyyuu yoon dubbadhe jireenyi mana namaa warra kaaniif hafanii boqochiisanii ofiif iddoon taane rafuu, warra kaan nyaachisanii beela baasanii ofii immoo agabanii bullee yookaan irraa hafaa akkasumas hambaa nyaachuu hojii ulfaataa humnaa olii ajajamuu waan qabuuf waaqeffachuuf baay'ee ulfaata ture. Bara 1995 namni biyya Yubdooti warqee hojjechiifatan tokko Finfinneedha Madaaniyaalemii kan jiraatan ijoollee hiyyeessaan guddisa faarfannaallee siifan hojjechiisa jedhanii gara Finfinneetti akka na fidaniif waadaa naaf galan. Anis abdiif dheebuu faarfannaa koo dhaloota biraan ga'uu akka waanan baadheettan gammadee isaan waliin Finfinneetti ol qajeele. Isaanis piyaassaadha yee arbanyoochi daabboo beet kan jedhamu qabu ture. Kanaafuu faarfannaan hojjechuu dhufe hafee amma hojiin koos daabboo isaaniif hojjechuu ta'e. Jireenyi inni kun immoo isa caaluu ta'e. Maashinii daabboo irraa hojjechaa waa'ee faarfannaa nan gaggaafadha ture. Egaa wanti isaan yaadan tarii gaarummaaf ta'uu danda'a. Yeroo sanatti garuu ijoollummaa waanan qabuuf natti ulfaate ture. Isaan guyyaa guyyaa hojii hojjedhu halkan immoo baradhu faarfannaas suuta jedheen siif hojjedha kan jedhu yaada isaanii ture. Ani immoo bara abbaan koo fi haati koo al tokkotti narraa du'an sanallee biyyaa badee kanan hin beekne amma immoo kanan biyyaa ba'ee gara sana deemaa jiruuf faarfannaa hojjechuu ture malee yerichi yeroon itti badu hin turre. Boodarra waliigaluu dadhabnee nu gidduutti wal dhabdeen waan uumameef istiidiyoo nagalchanii qarshii 3,000 albeemii yookaan kaasetii naaf hojjetan. Sanaafis kabar istiikerii naaf hojjechiisanii xiqqoo namni na arraabsu dhabame. Hundaafuu ji'a 5 booda Finfinnee irraa biyyatti galuuf nan murteesse. Akkuman jedhes yeroo gabaabaa keessatti nan gale. Bara 1996 albeemiin koo sana Baacaa Bayyaneetti kennadhee inni hundayyuu narraa fuudhee gabaarra akka oolchuu godhe. Yeroo sanatti miidhama tokkotu ture. Waldaan keessatti gooftaa fudhadhe baruma sana 1986 hundoofte. Waldicha keessaa meeshaan muuziqaa ammayyaa waan hin turreef yeroo faarfannu kabaroo yookaan dibbee fayyadamna ture. Akka yeroo ammaa kana waa'een reetimii yookaan immoo istaayilii hin jiru ture jechuudha. Kanaafuu faarfannaan koo ergaa qabaatuyyuu malee akka yaadametti hin hojjetamne. Anis albeemii koo hojjechiifachuuf istiidiyoo yeroon seenu meeshaa muuziqaatti madaquun baay'ee natti ulfaate ture. Nan yaadadha beekamaa Malkaamutu jira ture. Istiidiyoon sun Addisuu Gabayyaadha. Yeroo sana Gammachiis Firoomsaa achi isaan gargaara ture. Bakkeedha faarfannaa yeroon dhaggeeffadhu waanuma abbaan faarfannaa sanaa buburraaqee faarfatu natti fakkaata waan tureef isaan halkan tokko albeema kooroon baasu sana baay'ee na waliin rakkatan. Faarfannaa tokko olutaaleen faarfadha jennaan isaanis lakkii istiidiyoo jirra miiluma keeyyuu lafaan kaastu naan jedhan. Beekamaan Gammachiis
gateettii koo qabee miilla koo rakka ejjetuuf ajaja dabarse. Ani garuu gaarummaaf akka isaan yaadan waan hin beekneef albeema koo balleessuu waan akkas godhan natti fakkaate ture. Akkuma akka isaatti waraabamee gabaarra oole. Faarfannichis ergaa waan qabuuf biyyatti amma ta'e hojjetamee qarshii muraasa jaarsi sun na gargaare naaf deebiseera. Bara sana hanqina jireenyaa waan hin qabuuf CDdhaan osoo hin taane maaster kaasetiidhaan inni albeema koo sana fudhadhe. Sunis wal caalmaan isaa qarshii 500 ture. Kanaafuu har'a biyyarraa dhabamuu kootiif sababni guddaan CDdhaan faarfannaa koo fudhachuu dadhabuu kooti. Sanaafis rakkoon qarshii 500 dhabuu ture. Faarfannaa sana keessaa ergaa bara kanaati jedhee kan yaadu osoo haalli isaallee naaf mijatee irra deebi'ee hojjedhe waa'ee bara dhumaa kan Maatiyos 24 irratti hundaa'e kan ba'e jira. Innis maali gooftaa mallattoon dhuma barichaa nutti himka addaan baafanna guyyicha sabni saba irratti ilma baasaa irratti intallaadha irratti dabarsanii wal kennu du'atti beellis ni raawwata biyya addunyaatti isin garuu addaan baafadhaa yeroo isaa ulfaataadha nama sodaachisa. Egaa rakkoowwan sanaaf kunfaan dhokatee jira. Walumaa galatti milkaa'insi koo inni guddaan albeema lammaffaa irratti ture. Mata dureewwan albeemota koos tokkoffaa wanti waaqayyoon dhibu jira haree, lammaffaan galataan baa mo'ichatu jira dura keessanii fi inni sadaffaan ari'ee gaara nu baasee kan jedhu faadha. Bu'uurri guddina jireenya hafuuraa waldaa kiristaanaa keessatti jireenya nama tokkootiif murteessaan guddiftuudha. Seenaa Moofisheet keessatti akkuma dhageenye sana cabiinsiif meeluun isaa inni guddaan guddiftuu harkattidha. Kanaaf faarfataan nama hojii faarfannaa beeku jalatti yoo guddate faarfataan sun faarfataa gaarii ta'ee guddata. Warra dhoksaa waan sanaan beekne jalatti guddachuun immoo miidhamaa hamaa qaba. Nama raajii sirrii dubbatu jalatti namni guddate raajii sirrii ta'ee argama. Akkasumas guddina hafuuraa fi waamicha Xiimotewosii fi hundeen haadha isaati. Haati isaa amantii kiristaanaa kan qabduu fi nama biyya Yihuudiiti. Abbaan isaa garuu Giriikii ture. Kanaaf kiristaanummaatti jabeessee Xiimotewosiin kan guddise haadha isaati jedhee namana. Guddina isaaf inni lammaffaan isanni itti waamame abbaa hafuuraa isaa Phaawulos ture. Kanaaf miidhamni keenya inni guddaan nama waa'ee faarfannaa beeku jalatti guddachuuf carraa dhabuu keenyadha. Egaa anis ergan albeemota kana hawaasa biraan ga'ee namoota kaaniin wal quunnamuu eegale waan baay'ee hubachaan dhufe. Faarfannaan koo ergaa akka qabu anis ta'e warri faarfannichaan eebbifaman ragaa ba'u. Egaa namoonni kennaa faarfannaa qabaatanii garuu iddoon jireenyaa isaanii baadiyyaa ta'e giddugala tajaajila isaanii gara magaalaa akka godhataniif har'a dhaloota natti dhiyoo jiran gorsaan jira. Ergaa nama keessa jiru yoon baasne isa jalqabaa abbaan sun itti miidhamuun isaa hin oolu jedheen yaada. Sababni isaa galfatni kun abbaa sanatti kenname. Namichi sunii fi dibatichi immoo geggeessitootaa fi eegdota waldaa kiristaanaatti kennaman. Geggeessitoonni waldaa kiristaanaas ergaa sana kunuunsuu fi nama sana guddisuun dirqama jabaa isaanitti kennamedha. Aniyyuu ergaan faarfannaa kan ammaas ta'e kan duriina keessa jira. Kanaaf tarii hanganarraa eegamu hin tajaajille waan ta'eef ittan gaafatamaa laata jedhee sodaan qabudha. Sababni isaa faarfannoota kootiin ergaan koo baay'ee deemus angaruu biraan hafe. Faarfataa buleessa duraanii fi luba yeroo ammaa Tasfaa Firoomsaatu dubbate.